Welcome to Dirree Barnootaa YouTube channel. I am Naol Tesfaye from Finfinnee University. Baga nagaraan gara YouTube channel Dirree Barnootaa dhuftanii ani Naol Tesfayeedha Finfinnee University irraa akkuma yaadattanii koorsii dipaartimentii keessa jiran akkasumas freshman koorsii jiranii dipaartimentiiwwan garaagaraa dipaartimentii seeraa keessa illee kan jiran applied continue godha akkasumas immoo koorsii freshman keessa jiran dabalatee departmentii keessa jiran especially for all faculty of business and economics keessa jiran upload isiniif gochaadha kan jirru amma koorsii business faculty of business and economics keessa jiran keessaa tokko introduction to management isa jedhu kan chapter 1 dha kaasee chapter 2 partii jiran guutuusaa isin biraan ga'edha. Amma partii dhumaadha jechuudha kun chapter 2 partii dhumaadha. Under this chapter 2 party 4 we will going to see major subtopics. Those are major types of standing plans. Under the major types of standing plan, we will see together what does policy, rules, and the procedure. And also, we will see together about single use of plans, single use plans. What does mean? Those single use plan, program, project, budget. Isa jedhudha kan waliin ilaallu jechuudha. Isan dura warri YouTube channel Dirree Barnootaadhaaf haaraa taatan YouTube channel Dirree Barnootaa subscribe gochuudhaan akkasumas warri maamila turtan hiriyoota keessaniif share gochuudhaan YouTube channel Dirree Barnootaa jajjabeessinu afaan keenya ni barannu afaan keenya walaa gargaaru. Dhaamsa keenya amma gara toopikii keenya deemna jechuudha. Akkuma jalqaba isiniif tuquudhaaf yaale azalatti wanti nuti ilaaluudhaaf deemnu subtopikiin jiru the major thing that we're going to see together is the major types of standing plans. What are standing plans? Standing plans in plans of karoorraawwan yeroo dheeraadhaaf stable ta'an maal fa'i? Those are policy, rule and procedure. Isaan kanneen kana waliin ilaallu jechuudha. What does it mean policy and how we can call it as standing plans? Isa jedhudha kanaan amma wajjin ilaaluuf jirru. Policy jechuun yookaan imaammata jechuun it is a guide, general guide qajeelfama that specify the broad parameter within which organization members are expected to be operate in pursuit organizational goals. Yalma barbaadame sana gahuudha. General guide walii galaa jechuudha. Policies are general statements. It is a general statement. You have to note there. It's a general guide. It's a general statement. Or understanding which guide or channel thinking and action in decision making achieve organizational goal. Organizational goal is an agauda. Galma yaadame sana gauda. Policy taa'ee jiru sana yookaan qajeeltoo taa'ee jiru sana. Isa sanaan hordofneeti jechuudha. It is a general guide, general statement. The basic guide for attain our organizational objective. Policy have not all policy are statements. They are often merely implement action and answer. Policy hundi statement tidamiti. The other is policy have the following characteristics. Policy ni future one kan amalawan kana gadi qabu. Policy define
an area within which decision is made, and ensure that decision will be consistent with and contribute an objective. Poolisiin naannoo decision yookaan immoo naannoo wanta tokkotti hojjennu sana murteessee jechuudha. Policy help to decide and sure before they become problem. Osoo gara rakkootti hin dhufin dura, osoo gara problemitti seenin dura, qajeeltota yookaan poolisiin keenya sun gaariidha jechuudha. And make unnecessary analyze the same situation every time it become and unify the plan. Karoora keenya sana osoo gara wanta hin barbaadamnetti osoo hin seenin qajeeltota sana irratti hundoofne nuti unify other plans jechuudha. Policy tells us what to do in a general sort of a way. Wanta nuti hojjechuu qabnu within the guide, within our general statement. Policy means of encouraging her discretion and initiative, but within limit. Wantoota jajjabeeffamuu, wantoota qabamuu qaban galma sana keessatti wanti teechame sana keessatti jechuudha poolisiin kan imply. Policy must be flexible. Poolisiin flexible ta'uu qaba jechuudha. It has to go with the situation. It has to go with environment. So, policy have to flexible. Flexibility ta'uu qaba jechuudha. Policy are usually established formally and deliberately by top manager of the organization. Managerial activity keessa conceptual skill isaan jenne policy is one of the conceptual skills that need more intellectual skill. So it implemented and established and formal deliberated by the top manager, those have or who have basic conceptual skills to think, to understand, to analyze, to interpret policy. Policy ni top level management jedhamu. Manageraan isaan dandeettii wayii interpret gochuu, wayii decide gochuu danda'an kan jechuudha. Policy are established at a top. Sababa qaba. Cal jennee poolisiin gaara yookaan immoo high level organization irraa bu'an jiru. Because they feel it will improve and effectiveness of organization. We see effectiveness, efficiency of organization. It is not necessary to touch now. Amma tuquudhaaf barbaachisaa miti jechuudha. Chapter 1 jalatti hojii ilaallee jirra. They went some aspect of the organization to reflect their personal value or dress code. Poolisiin koodii haala uffannaa isaanii organization tokko keessatti haala jiru decide gochuudhaaf jechuudha. For example, let we take one school as organization. Always teacher will white coat and against the class. This is due to the discipline or dress code that is established by the policy. Isaadha jechuudha. Sababa sanaadhaaf jechuudha barsiisaan kan discipline yookaan poolisii eeguudhaaf kan uffata adii uffatee jechuudha. That is one policy. Example of policy. Fakkeenyota poolisii yommuu fudhanne except for taking gift only, nominal or advertising value. No employee shall accept any gift from any supplier at any time. Hojjetaan kamiyyuu yoo hojjetaan kamiyyuu every except token gift kennaa yoo ta'e malee advertise value yoo ta'e malee hojjetaan kamiyyuu giftii kamiyyuu yookaan kennaa kamiyyuu
supplier to kan warra dhiyeessan irraa fudhachuun qabu. This is one policy. The other thing is hiring university trained engineer. This is policy. Warreen university trained yookaan immoo leenji'anii baankuu qabu. This is a policy to promote from within. Promote from within. Promote man jechuun guddinni yookaan immoo ol guddinni hojii yommuu kennamu within our organization kan jedhu. One organization may formulate their own policy. Policy mataa isaanii qabansiisan akka policy teessisuu danda'a jechuudha. We accept returned merchandise. Merchandise jechuun kaampaanii tokko kaampaanii waa dhiyeessu profit seek godhu jechuudha. Wantoota namaaf gurgure sana it may be suitable or it may be go together with that person. Waan tokko gurgurree wanta sana namni osoo hin laallatin yookaan shallagatiin fudhatee deemuu danda'a. For example, daa'imaaf abbaan isaa kootii bituu danda'a. Kootii sana bitee osoo lakkaa'in geesseef waan ta'eef kootiin sun gaafa hin taane gara kaampaanii sana deebisa. Kaampaanii sun poolisii mataa isaa qaba waan ta'eef we accept returned merchandise wanta hin taane sana ni fudhanna kan jedhu kan qabu yoo ta'e that is a policy. And when we don't accept returned merchandise, it's also one policy. The other one or standard one is rule. Dambi jechuudha. Spell out specific requires action or non-action. Dambiin gochaafis ta'e wantoota gochaa hin taane. Action that must be or must not take it. Dirqama waan ta'uu qabu yookaan immoo wanta ta'uu hin qabne jechuudha organization keessatti. Allowing no discretion in a given situation. Wanta yookaan dambii organization keessatti seera organization keessatti namni tokko kabajuu qabu. Namni tokko taasisuu qabu. Namni tokko godhuu qabu godhuu hin qabne kan qabatu. No smoking. Cheating is not property. That is wrong. For example, when we take our exam, cheating is forbidden. It is prohibited. It is punishable. That is a rule. No smoking. For example, library keessatti barreeffama sigaaraa qabatee jiru wayii footoo kaafame or hoteela waan tokko keessatti no smoking. Rule jechuudha isaas. Rule is ongoing. A specific plan for controlling human behavior and conduct the work. Rule yookaan immoo seerri kun wanta gara fuulduraatti godhi yookaan hin godhamin jedhee gaarsi godhu waan ta'eef it's ongoing activity. Wanta gara fuulduraatti waan darbeef miti. We don't set the rule for passing wanta darbeef miti. Rule yookaan immoo qajeelfama wanta fuuldura dhufuuf jechuudha. The purpose of policy is to guide decision making by making of area which manager can use their discretion. Policy ilaallee jira. Poolisiin gaayidiidha. General statementii. Iddoo itti manaajarri tokko itti decisionii gochuu danda'u bound godhee teechisaaf jechuudha. Although rule serve as a guide, they allow no discretion implication. Fakkeenyaaf wanta hin godhamin jedhamee teechifamu jiraachuu danda'a. Hoggana tokko. That is the rule. Rules are almost explicit standing plans and are not guide for thinking decision. Decision thinking it of standing rather they are substitute from them. The other standing rule is procedure. What does it procedure? Procedure is a statement that details exact the manner
in which certain activity must be accomplished. It is very simple time. Procedure jechuun tartiiba wanti tokko ittiin yookaan duraa duuba wanti tokko nuti ittiin goonu jechuudha. It is procedure or chronological sequence required in order to perform certain action, certain thing. It is step. Duraa duuba jechuudha procedure jechuun. Procedure prescribe exactly what action are to be taken in a specific situation and specify the chronological sequence of activity. Duraa duuba wanta tokko nuti itti gochuu dandeenya. Dursa maal gochuu dandeenya? Ittaansee maal gochuu dandeenya? Wanta jedhu jechuudha. For example, material requirement, university admission, building. Fakkeenyaaf material requirement keessatti yookaan materiaalii argachuu keessatti bituu dandeenya. Materiaalii bituudhaaf qophaa'uu dandeenya. Jalqaba maaltu godhamuu qaba? Maal qophaa'uu qaba? University admission galmaa'uudhaaf maaltu nu barbaachisa? Maybe we have to follow some procedure. We have to put your username, password, that procedure we have to put in order to admit university admission. The other thing is when we compare the above three policy, procedure, and the rule, we can understand all are alike, a sense that are directive guide people behavior to decide in this. Again, something policy, rule, procedure. Galma barbaadame sana ga'uudhaaf jechuudha karaa isaaniitiin human behavior itti yaadu. So, conversely, procedure and the rule are different from policy. Karaa biraatiin procedure fi adeemsii fi ruuliin poolisii irraa garagara jechuudha. Procedure it guide action while later thinking. So, procedure and the rule render no freedom and it should be used when we want to discourage initiating the thinking. The other thing I wanted to talk is through both rule and procedure repress thinking. They are different. Gara jechuudha. Procedure adeemsii seerri. Unlike procedure, rules guide without specifying time sequence. In a case of procedure, we have to follow time sequence. Which type of thing, which type of order, action, we have to perform first, perform next, perform third. Isa kana adda baana jechuudha. But in a case of rule, we have to guide action without specifying the time. Yeroo osoo adda hin baasin jechuudha. Spell out that a certain action must be or not must be taken. In a case of rule, you have to spell out what we have to done, what we have not done. One hojjechuu qabnu, one hojjechuu hin qabnu yeroo nuti adda baafnu jechuudha. The other thing is single use plan. Single use plan kan jennu purpose-iiwwan tokko qofaaf kan karoorsan jechuudha. Single use plan are plan are achieving a specific goal. Galma tokko ga'uudhaaf karoorsan baafannu jechuudha. Once reached, will most likely no require in a future and dissolve it when they are accomplished. Erga galma sana geenye booda kan karoorsan ifnee deemnu karoorsan erga galma sanatti hin geenye booda maal faadha kan jedhu ilaalla. Are designed to accomplish a specific objective usually in a relatively shorter period of time. And it is non-repetitive. Yeroo gabaabaa keessatti wanta nuti itti geenyu within a short period of time.
and it is non-repetitive. Kan irra deddeebi'aan hin goone jechuudha. After we accomplish our tasks, we may dissolve, may put it and go apart from that work. They are detailed course of action that probably will not be repeated in the same form in the future. Generally, what you have to now hear, planning is not in by itself. The course of action, the activities that we perform, after we perform that activity, we can't go further for other activity in such way. The major types of single-use plan are program, project, and budget. Single-use karoora yeroo gabaabaa tokko keessatti waan tokko galmaan ga'uu qofaaf nu karoorfannu isaan kanneen jechuudha. Program, project, budget. For example, a firm planning to build warehouse location, construction cost, labor, availability, and zoning restriction. Those are single-use planning recurring activity. Let us start from programming. Programs. What does mean program? It is a comprehensive plan that coordinates a complex set of activities. Here you have to capture it. It's a complex set of activities. Activity one gara, activity one will do that. Coordinate. Activity relate to major non-recurring goals. And also, programs are complex of goal, policy, procedure, rule, fact of activity. In program, we have those activities. We have a goal, we have policy, we have procedure, we have a rule, and the taxes together. Goal one gara kan complexity kan ta'e. Program is complex by its nature. It is enough. Program is a complex project. Single use of plants may use standing plants and other single plants to effective. Single use plant equal to standing plant plus single use plant. Program may be large in scope, as a placing a person on moon or earth comparatively small improving reading for the grade student in school district. Program scope iddoo adduutti garaagarummaa qaba jechuudha. By its range, program may be large, small, karaa biraatiin jechuudha. Karaa garaagarummaa qaba jechuudha. Program may be repeated with modification. Programming repeat yookaan irra deebi'uu danda'a. Modification erga godhatee booda. Modify goonee booda. We may repeat it. Garuu gubbaatti kan nuti irra hin deebinu jennee dubbanne wayinii jira. Sana yaadachuu qabda. Single use keessaa kan al tokko qofa fayyadamne jechuudha. The other is project. Is a plan that coordinates a set of limited scope activities that do not need to be divided in a several major projects in order to reach a major non-recurring goal. Galma barbaadame sana ga'uudhaaf set limit of scope. It's a plan that coordinates a set limited scope. Projects are smaller in the separate proportion of program. Portion one program keessa projecting isaan xixiqqaadha jechuudha.
Each project has limited scope and definitive directive concerning assigned and time. Yeroo fi assign concerning assignment can limited ta'an jechuudha. Each project will become responsibility of designing personnel who will give specific resource and deadlines. For example of project, building a warehouse can be taken as a program. Akka programmiitti fudhatamuu danda'a. Iddoo wayitti kuusnu jechuun keenya. In the warehouse example, typical project may include preparation of layout, report and labor availability, recommendation of achi keessatti garuu here you have to differ. Building a warehouse is program. It's a set of complex, but in that context, typically preparation of layout drawing. Layout baasun report on a laboring as keessa maal jechuudha? It is a project. Kanaadha jechuudha. The other single use is planning is budget. Here it is clear. Statement expected result expressed numerical term. Budget itti gaafa deemnu karoorawwan yommuu kennu budget hin qaban. Budget hin baasan. Budget harkaan qabnu jira. It is a numerical term. Statement of financial resource. Qabeenya qarshii ta'uu danda'a. Sanaadha budget. Budget is a single use that commit resource to activity over a given time period. Barri budget fakkeenyaaf waggaa waggaadhaan especially in case of our country Ethiopia. Akka Itoophiyaatti waggaa waggaadhaan kan inni taasifamu jechuudha budget. Bara budgetaa bara 2015 bara 2016 bara sanatti budgetan qabu bara kanaaf kana jedhama. It is referred as a numbered program. Here you can simply identify program budget as numbered program. It is enough. At the end of this chapter, now we are going to see what are the characters of good planning. Amalleen karoora gaarii maal fa'a? Future of good planning maal fa'a? Every sound business plan must have these characters. Those characters may have objectivity, futurity, stability, comprehensive, simplicity, clarity, planning stuff. Let's see those one by one. Good plan have objectivity. Planning should first of all be based on objective. It should factual, logical, realistic. Objective galma isaanii galma logical galma qabatamaa ta'e qabaachuu qabani. Futurity fuuldura. As previously I tried to touch the nature of plan. Plan is a future action. So good future of good characteristic of good plan is futurity. Since the plan is to forecast some future action, it must be have quality of futurity. Wanta fuulduraati waan ta'eef quality qabaachuu qaba jechuudha. Flexibility jijjiirama ta'uu qaba. Dootu future is uncertainty jennee jira. Since the future is uncertainty, our plan have to flexible if it is good plan. Karoora gaarii bakka ta'etti jijjiiramuu qaba jechuudha. They must adjust smooth and quickly to engaging condition without seriously losing their effectiveness. That is good characteristic of good plan. Stability. Stability is related to flexibility. Since we say characteristic of good plan is flexible, how we can say stable. Stable plan will not have abundant because the long term range yeroo murtaa'aa ta'e tokko haala dhaabbataa ta'een kan turu jechuudha.
Comprehensive plan must be comprehensive through inner providing adequate guidance. And the other feature of good plan is, or characteristic of good plan is simplicity and clarity. Good planning must be simply and clear. The other thing is contingency of planning. Is development of alternative plan for youth is the event that environmental conditions evolve differently than anticipated, rendering original plans unwise and contingency ta'uu. Planning starts as a small group of individuals who assist the top level manager in developing various components of plan. Staff yookaan gargaarsa qabaachuu qaba jechuudha. Kana yoo jenne gaadha. Generally, in this topic, we try to see types of plans depend on major types of standing plan, rules, policy, procedure, their meaning, their way we apply them. And the other thing we see under this part is single-use plan, program, project, and budget, and how we differ those single-use plan. Isa jedhu kan wal ilaalla jechuudha. Kan itti aansee dhufu chapter 3 yeroo gabaabaa keessatti viidiyoo gaggabaabaa ta'een isin biraan geenya. Kan isinirraa eegamu maatii YouTube channel Dirree Barnootaa ta'uu qofa. Maatii YouTube channel Dirree Barnootaa ta'aadha. Hedduu isin jaalanna warra nu faana jirtanii. Akkasuma hiriyoota keessaniif qooduudhaan YouTube channel Dirree Barnootaa haa jajjabeessinu. Afaan keenyan walaa gargaaru yaa barannu jechuudha. Galatooma.